fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa fayyaa kootii galata waaqayyo warroonni jalqaba irraa kaasanii gammaatti maatiin haftaatan like share subscribe comment gochaan na waliin jirtan guddaa isaanaaf galatooma isiniin jedha baga nagaan dhuftan welcome isiniin jedha akkasumas immoo warroonni guyyaa irraa kana viidiyoo kana daawwachaati jirtan like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha akkasumas yaada keessan comment irratti Nafka isiniin jedha commenti godhuuf like godhuu kana namoonni baay'een sodaattu maaliif sodaattu marakkoo hin qabu shedha mallattoo qubaa fakkaattu sana kan hin deebisan gidee tokko quba keetiin xaq yoo gootan haala isaa dibama like jechuun isiniin jedha commenti demoo wanta viidiyoo kana irratti wanta sitti dhagahame wanta barbaadan commenti irra godhuudhaaf mirgi commenti eeggamaadha isiniin jechuun jaalladha akkasumas demoo namoonni hedduu subscribe yoo sun godhin na hordoftu maal subscribe na godha please isiniin jechuun jaalladha Udu sinitin basu mata duree irratti argitanii guyyaa irraa kana mata dureen ani isiniif qabadhee dhufee waa'ee moringaati jechuudha. Moringaa jechuun ani biyya kanatti hin argee warra jiru kanatti baay'inaan fayyadamu garuu yeroo jalqabaatiif waan isaa salee hin beekne kana akkasumatti ilaalaa ture. Amma garuu yoo isaa fayyadaman faayidaa isaa yoo argu akkasumas immoo achiin immoo asii search godhee dubbisee yoo ilaalu moringaa jechuun wanta baay'ee tokko faayidaa guddaa qabu waan baay'ee gaarii ta'edha. Kana wanto ofii kiyyaa irraa beeki wanto ofii kiyyaa dammoo irraa hubadhe tokko isiniif qoluudhaaf gara keessan dhufe isiniin jedha moringaa jechuun maal jechuudha mata duree irratti akkuma argitanii moringaa jechuun aloe vera biqiltuu yeroo baay'ee muka dream stick akkasumas dammoo muka dinqii muka zayita piinii yookiin dammoo muka horse radish jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Mukti moringaa kuni biyyoonni inni itti beekamu baay'inaan biyya Paakistaanii fi biyya Indiitti jechuudha. Akkasumas biyyoota Awurooppaa irratti biyyoonni Awurooppaa fi biyya Hindii akkasumas dammoo biyya Paakistaanitti sirriitti kan fayyadaman yoo ta'uyyuu malee yaa faayidaa moringaa beekuu baannu iyyuu malee biyya keenyattis baay'inaan moringaan ni argama jechuudha. Afaan Amaaratiin moringaa jechuun shifarraa jedhama. Afaan Oromootiin immoo maal akka inni jedhamu beekuu hin dandeenye. Namallee gaafadhee nama naa deebisuun dhabee akkasumas dammoo namni beektan jiraattan comment irra naqaa. Afaan Oromootiin baala asirratti argitan kun fireen isaatis akkanuma fakkaata. Fireen isaa kun baay'ee tokko jajjabaata jechuudha. Akkuma firee tamira keessaa bahuu sanii baay'ee jajjabaata. Fireen isaa mukti isaa kun immoo akka baay'eetti nyaatama hin dhugamas hin nyaatamas naa fireen isaa kun immoo baay'ee jajjabaatadha kan garaa isaa keessaa bahu akka fosoliyaatittis hin nyaatama waxameetu jechuudha iddoo akkanatti inni hin gurguddatiin dura yoo murani akkasittis waxamee hin nyaatama warroonni Hindii fi Paakistaanii Baangilaadesh baay'ee tokko jaallatu baalli isaa immoo jechuudha baalli baala moringaa kuni nyaatatti dabalamee hojjetama fakkeenyaaf salaaxatti dabalanii hojjetu yeroo salaataan dheedhii nyaatama miti waan dheedhii nyaatamutti jechuudha muranii bilchaatetti siin nyaatama akkuma shunkurtii fi timaatimii nyaatatti makameetu bilchaatee nyaatama fayyaadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Anis akkan argettis akka dubbisee argettis namoonni baay'inaan moringaa fayyadaman namoota dhibee sukkaaraa qaban jechuudha sukkaaraaf baay'ee tokko gorfaman isiniin jedha. Akkasumas immoo moringaan jaarraa hedduudhaaf kan itti fayyadamaa turre yoo ta'u kana jechuun warroonni biyya Paakistaanii Indii fi Awurooppaa warroonni jiraatan jechuudha. Sababa qabiyyee qorichaa fi fayyaa ta'uu isaatiin akkasumas dammoo anti fungal anti viral and anti depressant fi anti environmental properties kan of keessaa qabudha jechuudha. Sorry barreeffama kana viidiyoo kana irratti gara cinaa isaatti irratti ni barreessa viidiyoo kana irraa ilaaladha Ingilishi baay'ee kanatti ulfaatee dhugaa jechuudha. Isaan kana kan of keessaa qabu yookiin dammoo isaan kana kan badhaadhe waan ta'eef moringaan jaarraa hedduudhaaf karaa saayinsiitiinis akkasumas dammoo mana keessatti qoricha hedduudhaaf oolaa kan turedha jechuudha biyyoota kana keessatti. Amma immoo faayidaa moringaa fayyaa namaatiif qabu yookiin dammoo faayidaan fayyaa namaatiif inni qabu maal kan jedhu ilaalla jechuudha. Moringaan soorata hoomama isaatiin yookiin dammoo qabiyyeen isaa akkuma argitan mukadha. Uumama isaatiin soorata paakiidhaan kan guutame waan ta'eef hanga sadarkaa faayidaan moringaa kanarraa argamu hanga sadarkaa foon caalaatti barbaachisummaan isaatii fi wantoonni inni of keessatti qabu foon caalaa barbaachisummaa kan qabuu fi akkasumas dammoo foon inni faayidaa qabdu amma jechuutti wanta inni ga'uudha jechuudha.
kanaan hin jenne warroota qoratanii fi warroota qoratantu jedhee lafa kaa'eef jechuudha. Eenyummaa moringaa kana moringaa nyaata baay'ee wuddiidha jechuudha. Biqiltuu baay'ee gatiin isaa olaanaa ta'edha. Akkasumas dammoo mallattoolee dhukkuba sukkaaraa hir'isuun ni danda'a jechuudha. Moringaan akkuma dura isiniin jedhe anis argee jira yeroo isaan fayyadamanii dhukkuba sukkaaraa hir'isuudhaan moringaan baay'ee tokko faayidaa qaba. Akkasumas dammoo babal'ina raadikilootaa irraa bilisa kan ta'edha. Nyaata fayyaa onneetiif akkasumas dammoo mallattoolee dhukkuba sukkaaraa hir'isuun kan ittiin danda'amuu fi ittiin to'achuun kan danda'amudha jedha. Faayidaan moringaan qaama namaatiif qabu yookiin dammoo faayidaan moringaa kana jennee muraasa isaanii keessaa dammoo 6 yookiin 5 isaanii isiniif himaa jechuudha. Inni biraa faayidaan moringaan fayyaadhaaf qabu maali yoo jettanii faayidaan moringaan fayyaadhaaf qabu keessaa muraasni isaanii tokkoffaa irratti gogaa fi rifeensa namaatiif gogaa fi rifeensa fakkaatan inni itti fayyadu rifeensi keenya akka qibaatittis yookiin dammoo akka dibataattis irraati hojjetanii akka maaskiittis akka tiriitimantiittis fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas dammoo gogaadhaaf kan jedhu tiriitimantii fuulaaf ta'uu danda'a, harkaaf ta'uu danda'a, mormaaf waa hundumaa irratti iyyuu akkuma tiriitimantii kamititti iyyuu fayyadamuu wanta dandeenyudha. Inni kun immoo faayidaan inni gogaadhaaf qabu gogaan namaa akka hin goggogne akkasumas dammoo gogaan namaa yeroo isaatiin haalatti yookiin dammoo yeroo isaa akka inni hin dulloomneef gogaan namaa akka inni dafee hin dulloomneef baay'ee tokko waan nama fayyadudha jechuudha. Inni lammaffaan ni ta'u yookiin dammoo ta'u ittiin yaaluudhaaf. Inni sadaffaan kalee eeguudhaaf fayyaa kalee eeguudhaaf namni yeroo hunda moringaa soorratu miidhaa kalee irraa hanga tokko ni hir'isaaf jechuudha. Kanaaf fayyaa kalee eeguu irratti moringaan gahee guddaa qaba jechuudha. Akkasumas dhukkuba kaansarii ittisuudhaaf fi yaaluudhaaf. Inni biraa dhukkuboota baakteeriyaatiin dhufan ofirraa ittisuuf akkasumas dammoo lafee fayyaa taasisuudhaaf jeequmsa miiraa yaaluudhaaf moringaan baay'ee tokko gahee olaanaa kan qabudha jechuudha. Isaan kun 6 faayidaa moringaan qabu keessaa jechuudha. Moringaan dhukkuboota akkamii fayyisee beeka yeroo ammaa kana jechuudha. Amma qorannoon irra gahetti dhukkuboonni sasalphaadha inni salphumatti fayyisee jira jedhamu keessaa tokkoffaa irratti dhukkuba sukkaaraati jechuudha. Moringaan dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa fi gosa lammaffaa lamaanuu akka isaan inni fayyisuu danda'u agarsiifamee wanta irra gahamedha jedha. Tokkoffaa irratti dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa dhukkuba sukkaaraa dhukkubsattoonni insuliinii non production jedhamu kan rakkatan yoo ta'u kunis hormooniin sadarkaa gilikoosii dhiigaa akkasumas dammoo gatii idilee barbaadamutti eegudha. Dhukkubni sukkaaraa gosa lammaffaan insuliinii ofirraa ittisuu wajjin kan wal qabatudha jedha. Dhukkuboota kana lamaaniif moringaan hanga ammaatitti laaboraatoorii keessa galee ta'e dhukkuboota sukkaaraa kan lamaaniif 100% furmaata kan ta'edha jechuudha. Kanaaf moringaan wanta gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Already online irra amma otoo ilaaltanii isaarchi gootanii paawudariin isaa jira. Paawudarii isaa jechuun daakuun isaa jira. Daakuun moringaa zayitii moringaa jira. Qibaatiin isaa jechuudha. Nyaatanis ni hojjetama. Nyaatamas garuu deebisee dammoo mataas ni dibatama. Maaskiin isaatis jira. Already dallaa warra kanaa keessa waan jiruuf yeroo tokkoof yaaleen ture garuu mataa keessa naa ba'uu dide malee haala saniin ni fayyadamu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif jalqaba irraa kaastanii hanga ammaatti waan wajjin taataniif waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii.